samumaani hoo jennu inni tokkummaa diigu hoote dhugaallee ta'utti dhiisaa jechuudha. Wanna tokkummaa diigu wanna Oromoo adda baasu dhiisu dhaggeeffa seera immoo kabajuu qabna. Egaa dhumarratti waan tokko wanni hin jedhu nuti yeroo tokko tokko hooggantoota keenyas keenya godhachuu qabna. Yeroo keenya godhachuu qabna. Dhaggeeffadha keenya godhachuu qabna. Qorni hamma isaanii hin ta'in kana keenya godhee fudhatee kan ofii godhata waan ormaa. Immoo keenyumaa'u keenyaa miti jennee ofirraa dhiibne. Keenya godhannee gorsinee qajeelchuu karaatti deebisu hoo karaadhaa maqanillee akkas taatu malee tokkummaan Oromoon dhuftu. Tokkummaan Oromoo haan dhuftu walii dhiisu, wal gorsu, walii obsu akkas ta'uu qaba. Kanaaf ijoollee dargaggoonni kun keessattuu barri dhufu kun barri fuulduratti jiru kun nuyiif mijooftuu akka taatu guyyaan har'a keessumattuu har'a wayii isinitti hima. Finfinneetti amma kaleessa magaalaan hundi taabota baasaa ture. Ani Oromoodha afaan hin danda'u malee dhaggeeffadhaa. Ani Oromoodha abbaan kiyya akaakayyuun kiyya afaan hin danda'u malee dargaggoonni Finfinnee jiru parsantii 80-90 afaan hin danda'u malee ani Oromoo. Isaan wal rukuchiisan dhaggeeffadhaa. Akki ta'u wal hubachuu wal dhaggeeffachuu barbaachisa. Hundumtuu keenya jennee fudhachuu qabna malee kuni keenyaa miti jennee adda babaasuu barbaachisaa miti. Hundumaafuu obboleessa keenya mootummaa Waaqayyoo nu haa dhaalchisu. Maatii isaaniitiif nuyiif jajjabina haa kennu. Tokkummaan Oromoo Itoophiyaa miila lamaan dhaaba. Diigamsi Oromoo Itoophiyaa tokkummaan keenya biyyaaf qoricha, biyyaaf nagaa. Yoo Oromoon nagaa hin arganne biyyi nagaa hin argatu. Yoo tokko hin taane biyyi nagaa hin argatu. Kanaafuu ulfaadhaa galatooma. Hayyee booda haasofnaa reeffa bira hin dhaabbatan waa tokkittii qofittiin jedha. Namni jiru wahiif jiraatee dabarfata. Namni galiin kun akkuma isin argaa jirtan kana waan inni hojjete malee guyyaadhaa nama meeqa du'e kan gaggeessaa dhabe. Wanni hin jedhu namni wama gaarii hojjete yeroo dabarfate gaarii dubbeessa hafa. Yoommoo waa gaarii hojjete dabarfanne akkuma inni kaan awwaalcha dhabee kun bakkee kanaa jirutti wahiif awwaalcha dhufne. Wahiif awwaalcha dhufne waan inni qabuuf awwaalcha dhufne amma reeffa isaa gaggeeffannee kaane walitti deebinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. ربي نهابد آمين مراوى ربي نهابداس آمين نما كنا هابداس آمين رو كنا هابداس آمين يولي كنا هابداس آمين كا كنا قدس آمين دا كنا قدنا ربي هادبر آمين ربي ورّا والبيك ربي نهاتايس آمين ورّا والبيك ربي نهاتايس آمين يرو قريبا كتون أيو أجو سيكا نمر ركيسو لدن ديتي ركو مرا ربي نجلاها كاس آمين ورّا تاكو نتتاو ديم مرا ربي حقا جيل آمين حقا جيل لسان ملم آغو دي سرارا نوابا آمين
nurraa deebisa. Dubbiin haadha manaa Nuhoo Goobanaa malikaadhaan asirratti dubbatame garaa biyya raase. Jirtu Nuhoon hin duune Nuhoon hin duune Oromoo meeqaa jira Nuhoon hin duune ani du'e jedhu ni jira Oromoo Nuhoon ni jiraami takkumaami ummata Oromoo takkumaami ani nin gammadaa isiniin na gammachiisanii biru takkumaa Oromoo takkumaa waan bira waan inni isiniin jedhuun qabu baay'ee galatoomaa anaafis sabrii naaf adadhaa isin arginaa nuti hin jabaadhe ani harkaa keessanii hin arra jabaadhe ani malkaan Nuhoon dhabe Oromootis noo dhabdanii jirtanii ni jirtamoo jirtan alhamdulillah hareekkul alamiin. Firoonnii fi hiriyoonni Nuhootis guddisni isaatis walumattuu dinqisiifattoonni Nuhoo Goobana Aagaa sirna awwaalchaa irratti ganamarraa argaman waa'ee nama guddaa kanarraa dhaammataniiru dhaamsa isaas kaadhimachuu dubbataniiru. Ijoolleen isaa har'as deeggarsa barbaadu ijoollee xixiqqoo qabu. Haati warraasaa Malikaan immoo dubartii ajaa'ibaa hanga dhumaa waliin turtedha. Waan baay'ee dandeessee waan eenyuu hin dandeenye dandeessee haga dhumaatti waan waliin turtee fi dubartii kanas jajjabeessuun akka isaatti ilaaluun yeroo hunda iyyaafachuun ijoollee kanas bakkaan ga'uun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Humna guddaa uummata kanaaf ta'ee gurra uummata kanaa ta'ee sagalee uummata kanaa ta'ee haqaan garamuu otoo hin dabiin garamuu otoo hin deemiin jiraatee har'a boqotee kanaaf gaddi guddaan nutti dhaga'ama. Namni hunduun du'a garuu akka isaatti du'a ajjeesanii du'uun gootummaan argamneedha. Har'as imalanni bakaleessa keessa rakkatee deemeen waa artistii amma akkanatti baay'atanii argitan kana isatu nu dhalche ammas imalli isaa itti fufaa daandii dhumsaarra jirra Nuhoon hin boqannee nu jajjabeessee ummata isaa wajjin jiraatee egaa umrii rabbi namaa kennite jiraataniituma deemu inni nafuu akka isaatti duuti keenya bareeduu jen saba keenyaaf jiraanne. Artistiin Nuhoo Goobanaa hin du'e jedhee naman ilaaluu danda'u miti boqonnaadha. Artistiin Nuhoo Goobanaa hojii gara fuulduraatitti dhalootaaf darbuu danda'u nama hojjetee darbeedha. Nama baay'ee jaalannu nama baay'ee kabajnuudha. Akeekni isaa kaleessafis har'aafis boruufis waan ta'uudha. Irra caalatti immoo akka nama kaayyoo tokko qabatee jiruutitti akka nama hojii wal fakkaataa hojjetu tokkootitti artistiin Nuhoo Goobanaatirraa cichoomina cimaa kan irraa baratamuudha. Lubbuun isaa jannataa boqottu hin jenna. Nuhoon abbaa albamiiwwanii fi sirboota baay'eeti. Akkasumas immoo abbaa ijoollee torbaa yoo ta'u umrii isaa 68tti lubbuun addunyaa kanarraa godaane. Sirni awwaalchaa gooticha Nuhoo Goobana Aagaa kun akka lakkoofsa Awurooppaa amajjii 20 bara 2022 magaalaa Adaamaa iddoo awwaalchaa ganda haaraatti raawwatame.